Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan biyya keessaa fi biyya alaa haaluma baratameen qabannee dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraatti akka nu waliin turtanis naffeeraa gara oduu keenyaatti dabarra. Itiyoophiyaan baatilee 8 keessatti alergii albuudaa irraa doolaara biiliyoona 1.8 ol argatte. Itiyoophiyaan bara baajataa 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaa ji'oota 8 darban qofa keessatti albuuda gabaa biyya alaatti dhiyaate irraa galii doolaara biiliyoona 1.8 argachuu ishee ministeerri albuudaa beeksise. Kana keessaa albuudni warqee harka caalu akka qabaatu kan ibsame yommuu ta'u, mana maree bakka bu'oota uummataatti koreen dhaabbii dhimma industirii fi albuuda raawwii karooraa ji'oota 8 ministeera albuudaa keessaa gamaggameera. Ministeera albuudaa Injiinar Habtaamuu Tagany gabaasa koreen dhaabbii dhimma industirii fi albuudaaf dhiyeessaniin ji'oota 8 darbanitti warqeen toonii 22.5 gabaa biyya alaatiif dhiyaachuu ibsaniiru. Ji'oota 8 keessatti warqee toonii 6 gabaa biyya alaatiif dhiyaate keessaa karoorfachuu yommuu ta'u, hanga ammaatti karooraa ol argamuun warqeen toonii 22.5 dhiyeessii akka danda'ame himaniiru. Oomishni warqee gabaa biyya alaatiif oolu haala kanaan itti fufnaan dhuma bara baajataa kanaatti warqee toonii 33 akka gahu eeruun kunis Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa warqee erguudhaan sadarkaa olaanaa qaban keessatti akka ramadamtu ishee taasisa jedhan. Injiinar Habtaamuun gabaasa isaanii keessatti oomishni warqee biyya alaatti dhaabbilee fi karaa aadaatiin oomishamaa akka jiru ibsuun warqeen oomishamu keessaa 95% mala aadaatiin akka oomishamee dubbataniiru. Oomishaa fi oomishtummaa warqee guddisuudhaaf warshaalee xixiqqoo warqee alergiif qopheessan akka eegalanis dubbataniiru. Goojjam Kaamaatti daa'imman dabalatee namoonni nagahaa 40 ol ajjeefamuun dhagahame. Naannoo Amaaraa godina Goojjamaa kaabaa aanaa Meeccaam magaalaa Birraaqaatii fi naannawaa isheetti wiixataa haleellaa nageenyaa fi warroota faannoo jedhamu gidduutti gaggeeffameen yoo xiqqaate namoonni nagahaa 40 ol akka lubbuun isaanii darbe himaniiru. Dhukaasni erga dhaabbatee booda humnoonni raayyaa ittisaa naannoo magaalattii garaagaraa socho'uudhaan namoota waliin kan walitti bu'an ta'uunis warroonni achi jiraatan yeroo sanitti himaniiru. Lolli jalqabaa kan eegale naannoo Bataskaanaa Fiixaa Mikaa'el kan magaalattii irraa gara bahaatti kiiloomeetira 2 fagaatee argamutti akka ta'e jiraattonni yommuu himan, itti dabaluudhaan bulchaa Bataskaanichaa Qees Waasee Gazuu dabalatee namoonni nagaa 46 akka ajjeefamanis himameera. Namoota ajjeefaman keessaa haadholii mana baaburaa midhaan daakuu deemanii fi karaa deebi'an irratti sababa walitti dhukaasa hidhattoota mootummaa fi hidhattoota faannoo jedhaman gidduutti gaggeeffameen akka du'anis jiraattonni achi ragaa bahaniiru. Kana malees kaleessa naannoo magaalaatti keessatti iddoo Gabri'eel jedhamutti sa'aatii 8 hanga 12 jidduutti dhukaasni akka ture dubbataniiru. Naannoo Amaaraa godina Goojjam bahaa aanaa Nafsisaar Midirii fi godina Goojjam lixaa aanaa Qwaariit keessatti walitti bu'iinsi torbaan darbe keessa humnootii mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti uumameen namoonni hedduun akka ajjeefame kanaan dura gabaasuun ni yaadatama. Ji'a muddee darbe keessa godinichatti aanaa Daagaa Daamoot magaalaa Farasbeet keessatti hooggantoota 97 hidhattoota faannootiin ji'oota 2 oggoraman keessaa hooggantoonni sadarkaa aanaa fi gandaa 37 iddoo tokkotti ajjeefamuun kanaan dura dubbatamee ture. Ministeerri barnootaa hojimaata barattoonni yuunivarsiitii eebbifamuun dura waggaa tokkoof akka barsiisan taasisu hojiirra oolchuuf dhagahame. Ministeerri barnootaa hojimaata barattoonni yuunivarsiitii eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoof ogummaa barataatiin hawaasa isaanii akka barsiisan yookaan tajaajilan taasisu hojiirra oolchuudhaaf karoorfachuu ifa godheera. Ministeera barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa kaleessaa akka himanitti koreen dhaabbii dhimmoota misooma qabeenya namaa bobbii hojii fi teeknooloojii mana maree bakka bu'oota uummataa sababoota qabxii barattoota kutaa 12ffaa gadi aanaa ta'e ilaalchisee qorannoo dhihaate irratti marii yeroo gaggeessuu karoora kana ifoomseera. Sagantaan tajaajila yuunivarsiitii Itiyoophiyaa jedhamuun moggaafame kun karoora barattoonni yuunivarsiitii osoo hin eebbifamin dura ogummaa barataniin hawaasa akka tajaajilan kan taasisu ta'uu ministeerri barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa himaniiru. Sagantaan yoo danda'ame bara dhufu akka ta'ee fi bara 2019 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti hojiirra kan oolu jedhamee abdatamuu fi barattoonni yuunivarsiitii beekumsa isaanii hojiitti hiikuudhaaf dandeessisu ta'us ministeerichi akeekkachiiseera. Itiyoophiyaatti hanqinni barsiisotaa 100,000 ol akka jiru kan ibsan Piroofeesar Birhaanuu Naggaan hanqina barsiisotaa gahumsa qaban olaanaa biyyattii keessatti mul'ate furuudhaaf ministeerichi sagantaalee garaagaraa akka tajaajila yuunivarsiitii Itiyoophiyaa karoorfachuun hojiirra oolchaa jiraachuus ifa godheera. Dhimma kufaatii qabxii barattoota kutaa 12ffaa ilaalchisee qorannoo dhihaate irratti marii kaleessa paarlaamatti gaggeeffameen
Walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota misoomaa qabeenya namaa bobbii hojii fi teekinooloojii Nagarii Leencoon dhimma barnootaa kan ministeera barnootaaf kennamu qofaa miti jechuunis dubbateera. Koreen dhaabbii mana marichaa sababa qabxiin barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa fudhatan gad bu'uu ilaalchisee qorannoon ministeerri barnootaa geggeessee dhageeffatameera. Walitti qabaan koree kanaa qorannichi geggeeffamuun milkaa'ina guddaa kan ta'e eeruudhaan bu'aan qorannichaa jijjiirama hubannoo uumuu akka danda'e kan ibsedha. Qorannoon kun barattoonni hanna keessaa bahanii akka of ilaalan naannoleen tilmaama hin malle ofii isaaniitiif qabanii fi bu'aa dorgommii haqa qabeessa hin taane ofitti kan agarsiisan Nagarii Leencoon dubbataniiru. Qormaanni hatamee barsiisonni illee hojjechuun barattoota isaaniitiif kennaa akka turan kan ibsan walitti qabaan koree dhaabbii Nagarii Leencoon rakkoo kana bu'uurarraa furuudhaaf dhimmi barnootaa itti gaafatamummaa ministeera barnootaa qofa akka hin taane qooda fudhattoonni hundi hubachuu akka qabanis ifa godhaniiru. Miseensonni koree dhaabbii kanaa ammoo barattoonni qormaata kufaan yeroo ammaa bosona seenuudhaan wal lolaa akka jiran eeruun rakkoo kanaaf xiyyeeffannoon addaa akka kennamu dhaamaniiru. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Birhaanuu Naggaa gama isaaniitiin kufaatii fi gadi bu'uu qabxii barattootaa kanaaf qooda fudhattoonni hojimaata badaadhaan hirmaachuu isaanii eeraniiru. Barattoonni hanga kutaa 8ffaa dubbisuu hin dandeenye kan turan jechuudha yeroo dubbatan Piroofeesar Birhaanuu Naggaa qormaanni kun icciitiin dhokataan keenya ifatti mul'isee jira jedhan. Kufaatii qabxii barattootaa fi bu'uuraalee misoomaa barnoota gaarii hin taane hir'ina mindaa barsiisotaa gahumsa barsiisotaa gadi aanaa ta'uu barattoota barachuudhaaf qophii ta'uu dhabuu fi rakkoo bulchiinsa qormaataa irraa kan madde ta'uu qorannicha keessatti adda baafameera. Qorannoon kun fuulduratti rakkoo kana furuudhaaf barnoonni sirreeffama addaa kennu hooggantoota barnootaa fi barsiisota irratti xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjechuu akkasumas paakeejii onnachiiftuu hojiirra oolchuu akka barbaachisu yaada furmaataa keessatti dhiheessaniiru. Kirkirri lafaa tibbana Maayinaamaarii fi Taayilaanditti mudatee lubbuu namoota 3,000 ol akka galaafate gabaafamaa jira. Lammiileen Itoophiyaa daangaa Maayinaamaar keessa turan balaa kanarraa oolan akka dubbatanitti fi haalli amma keessa jiran hamaa ta'uu kaasaniiru. Shamarreen waggootaaf kaampii hojii gowwoomsaan gama onlaayiniitiin irraan dirqiin hojjetaa turtee fi amma bakka dahannaa tokko keessa jiraattu akka himtutti haalli ture yaaddoo hedduu nutti jabeesseera jechuun dubbatteerti. Mindaa guddaadhaan Taayilaand keessatti middeeffamta jechuudhaan biyyaa bahuu kan himtu shamarreen kun waggaa tokkoo fi oliif erga kaampicha keessatti kaffaltii tokko malee hojjetaa turte amma baqattee namoota 200 ol ta'an waliin harka loltoota riphee lolaa jala akka jirtu himteerti. Osuma nuti ciifnee jirru lafti akka malee riyaafamtee sagaleen gamoowwanii caccabaa fi namoota olii fi gadi fiigan dhaamaa ture argine jechuu fi sodaa guddaan kan himtu maddi keenya namoonni caccabaa fi namoonni miidhamanillee jiru galata waaqaan hanga ammaatti humaan taane jechuudhaan godaantonni Itoophiyaa kunneen ni dubbatu. Bakka sanirraa amma kan siqan yommuu ta'u daqiiqaa 20 yookaan 30 kan hin caalletti kan argamanii fi nyaatnii fi dhugaatiin akka hin jirree fi rakkoo biraatiifis saaxilamaa akka jiran godaantonni kunneen dubbataniiru. Riphee loltoonni kaampii sanarraa faayidaa argatan darbee nu qunnamu kan jedhan yommuu ta'u namoonni kunniin sodaa qaban yeroo ammaa kana akka ibsachaa jiranii fi namoonni bakka kaampii sanatti isaan dararaa turan hordoffii asitti akka isaan hojicha irra deebi'anii hojjetaniif ammas dhiibbaa irratti godhaa jiraatuun himamu. Namoonni kana dura Taayilaand keessa qaqqaban marsaa lamaan gara Itoophiyaa galaniiru. Isaan namoonni Taayilaand jiran yoo imalan akka mootummaan Taayilaanditti dabarfaman itti himamullee hanga yoona Taayilaand keessatti galuu dhabuun isaanii yaaddoo cimaa isaan irratti uumeera. Kana gidduutti ammoo kirkira lafaa mudachuun gamoo biroo dhimma alaa biyyattii keessatti kan argaman yommuu ta'u rakkoon hamaan isaan akka mudachaa jiru himaa jiru. Kirkira lafaa sanaan miidhaan lubbuu isaanirraa fi qe'ee isaan keessa jiranitti gahuu baatullee miidhaan xiinsammuu hedduun akka isaanirra gahe garuu himaniiru. Haa ta'u malee lammiin Itoophiyaa tokko yeroo kirkirri lafaa mudatu karaa foddaatiin utaalee rakkoon miidhaan akka isarra gahe himamaa jira. Lammiileen Itoophiyaa hedduun hojii barbaaduuf ba'anii Maayinaamaar keessatti ugguramanii hojii gowwoomsaa intarneetii yookaan iskaaming hojjechaa turan erga achii ba'anii booda daangaa Taayilaanditti danqamanii mootummaan Itoophiyaa akka isaan qaqqabuuf gaafachaa turaniiru. Haala kanaanis lammiileen gara 100tti siqan gara biyyaatti deebifamaniiru. Kanneen achitti hafanis tumsi wal fakkaataan akka isaaniif taasifamu yeroo garaagaraatti itti fufanii ni gaafatu. Xalayaan imbaasiin Itoophiyaa Tookiyoo irraa bitootessa 7/2025 irraa bahee akka mul'isutti mootummaan Maayinaamaar lammiilee Itoophiyaa ugguramanii jiran kanneen gara Taayilaanditti akka dabarsuu fi imbaasii Itoophiyaa hindi jiru waliin lammiilee kanneen gara biyyaatti deebisuuf akka hojjetu himaa jiru.
Haa ta'u malee baatii tokko oliif maaliif hin dabarfamin buufata loltoota keessa turan wanti beekamu tokkollee hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa 900 ol ta'an haala wal fakkaataa keessa akka jiran kan himamu yommuu ta'u, garuu lakkoofsi lammiilee jedhame kanatti hanga ammaatti adda bahee kan hin mirkaneeffamnedha. Tiraamp biyyoota kaan dabalatee oomishaalee Itoophiyaa irra qaraxa dhibbantaa 10 kaa'uun himame. Doonaald J. Tiraamp waraana daldala Chaayinaa fi Meeksikoo irratti banuudhaan jalqaban Itoophiyaa dabalatee gara biyyoota addunyaa hedduutti babal'isaniiru. Qaraxa bu'uuraa roobii kaleessaa Waayit Haawusitti ifoomsan irratti pirezidaanti Doonaald Tiraamp ifa godhaniiru. Pirezidaantichi oomishaalee Itoophiyaan gara Ameerikaatti ergitu irratti qaraxa dhibbantaa 10 kaa'eera. Yeroo gara daldala dhufnu sababa garaagaraatiin hiriyyaan kee diina kee caala sitti hammaata jechuun Tiraamp ni dubbata. Biyyoota hedduu mallaqaan gargaarree akka isaan biizinasii keessa turan gochaa turre kan jedhan Doonaald Tiraamp keessumaa michoota daldala keenya Meeksikoo fi Kaanaadaa deeggaraa turre jechuun himamaa jira. Maaliif akka isaan gargaaraa turre hin beeknu yoo jedhan ofii keessaan danda'amuu fi kanneen isaan hojjechaa jiran waan biraati jechuun dubbata Doonaald Tiraamp. Kufaatii daldalaa kana booda rakkoo dinagdee hin hafu yoo jedhamu kun dhimma ariifachiisaa biyyaalessaati jedhee Doonaald Tiraamp garuu ni yaada. Qaraxa biyyoota adda addaa irraa darbee maal akka fakkaatu kan ibsan yommuu ta'u, Chaayinaa irrattis qaraxa guddaa kaa'eera. Biyya Afrikaa kana dura kan namnu ishee hin beekne jechuudhaan ibsa Leesettoo irratti garuu qaraxa dhibbantaa 50 dabarseera. Kunis parsantii guddaa Tiraamp kan dabarse yommuu ta'u, biyyoota baha Afrikaa kanneen akka Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti garuu taarifa isaanii kana dhibbantaa 10 qofaan kaa'eera. Bulchiinsi Ameerikaa kana dura Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa guddachaa jiran kaan qaraxa irraa bilisa gochuun alergii oomisha isaanii jajjabeessaa tureera. Tiraamp dhaabbata gargaarsa namoomaa kennu USAID cufuun akka lubbuun namoota 10,000 Itoophiyaa keessaa balaa irra kan bu'u godheera. Dabalataan yeroo dheeraa yeroo walabummaan miidiyaa Itoophiyaa keessaa hamaa ture sagalee uummataa kan ture VOS cufee yeroo ammaa kana rakkoo biraatiif uummata geesseera. Tarkaanfii Doonaald Tiraamp fudhatan addunyaa guutuu irratti dhiibbaa guddaa geessisaa kan jiru yommuu ta'u, Ameerikaan oomisha biyyoota addunyaa irratti taarifa haaraa dabarsuudhaan xumura isaa godhaa jirti. Bara 2000 keessa AGOA'n kan jalqaban George W. Bush yoo ta'an biyyoonni Afrikaa 30 ta'an oomisha isaanii taarifa irraa bilisa ta'e gara gabaa Ameerikaatti akka dhiyeeffatan kan isaan gargaaraa turedha. Paarkonni industirii Itoophiyaa hedduun AGOA irratti hirkatanii kan turan yommuu ta'u, garuu yeroo waraana Tigraay Joo Baayiden Itoophiyaa waliigaltee AGOA keessaa dhorkanii turan. Xiinxaltoonni hedduun Tiraamp dhiibbaa gabaa Chaayinaa Afrikaa keessatti qabdu dura dhaabbachuudhaaf AGOA itti fufsiisa jedhanii eegaa turanis kun ta'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee xumura AGOA qofa osoo hin taane oomishaalee Itoophiyaa gara gabaa Ameerikaatti seenan hunda irrayyuu taarifa dhibbantaa 10 dabarsuun dhukkubbii biraa ta'eera. Taarifa oomishaalee Itoophiyaa fi miseensa AGOA ta'anii kan kaffalaa turan warreen Ameerikaa keessa oomishaalee kanneen bitanii galchan ammallee daldaltoota Afrikaatii miti jedhamaa jira. Taarifa Doonaald Tiraamp dabarse ammoo daldaltoonni ala ergii irratti hojjetan akka gatii dabalanii fi dhiibbaa keessa akka galan kanneen isaan taasisudha. Xiinxaltoonni akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa imaammata daldala isaanii ilaaluun fuula isaanii gara Tarkii, Hindii fi Raashiyaatti deebisuu danda'u jechuudhaan xiinxala biraa kaahuu jalqabaniiru. Ameerikaan tarkaanfii kana fudhachuun biyyoota Afrikaa irraa fedhii guddaa qaban akka Raashiyaa fi Chaayinaatiif garuu yeroo ammaa kana carraa guddaa ta'uun isaa gammachuudha. Magaalaan guddoon Suudaan Kaartuum lolli cimaan torbaan hedduuf keessatti erga gaggeeffamee ture booda amma haala nama ajaa'ibu keessa jirti. Kunis haleellaa cimaan ji'a 6 gidduu isaaniitti gaggeeffamaa tureen magaalattiin diigamteerti. Yeroo tokko tokko giddugala daldalaa fi teessoo mootummaa Suudaan Kaartuum yeroo ammaa kana garuu qola gubate taatee jirti. Magaalaa guddoo kana deebisanii qabachuun waraana biyya keessaa waggoota 2 dura wallabdee aangoo waraana biyyattii RSF fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffame keessatti injifannoo isaa guddaa ta'eetiin jira. Haa ta'u malee yeroo kabaja ayyaana Iidaa daandii magaalaa guddoo irratti bahuudhaan namoonni achi jiran waraana akka xumurametti ilaalaa turaniiru. Amma wallabdeen kun kallattii kamii akka deemaa jiru kan nama sodaachisu yommuu ta'u, jalqaba isaan kan konkolaataa keenyam gara masaraa pirezidaantii kan RSF jalqaba waraanaa irratti dhuunfateetti qajeela jechuun dubbataa jiru. Miidhaan cimaan kan qaqqabe kutaa gamichaa yookaan kan gara fuulduraatiin waraanichi erga masaraa to'ateen booda diroonii RSF'n haleellamuun dhagahamee ture. Seensi guddaan kan barbadaa'e yommuu ta'u, dhiigni gogee ammallee gulantaalee hedduu irratti mul'ata. Foddaawwan caccabanii kan hafanii fi kanneen laga Abbayyaa irraa salphumatti ilaaluun ni mul'ata jechuun gabaasaaleen miidiyaalee gurguddoo addunyaa gabaasaa jiru. Loltoonni yeroo ayyaanni Iidaa Musliimaa jalqabu sirbaa fi shubbisaan gammachuu isaanii ibsataa turan illee
manni nyaataa naannoo sanaa tokkos ayyaana isaaniitiif nyaata dhiheessuu hin dandeenye jechuun dubbataa jiru. Isaanis magaalaa guddoo biyyattii keessatti namoota hedduu biratti bakka goototaatti jedhamee kan jajamudha. Haa ta'u malee injifannoon isaanii kan aarsaa guddaa kaffaluun argamedha. Sadarkaa badiisaa giddugala kaartuum keessatti mudate kan nama ajaa'ibu yommuu ta'u, waajjiraalee ministeerota mootummaa, baankonnii fi bilookiiwwan waajjiraalee dhedheeroon gurraacha'anii argamaniiru. Waraanni Suudaan erga jalqabee waggoota lakkoofsisus hanga ammaatti garuu abdatamaa wanti jiru tokko illee hin jiru. Namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman kan qe'ee isaanii irraa buqqa'an yoo ta'u, kan kumaatamaan lakkaa'aman ammoo lubbuu isaanii keessatti dhabaniiru. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhaggeeffattaniidhaan waliin waan turtaniif galatooma.